amma yeroon ga'uufi jiruun sirratee nama boosisa gaafa yeroon ga'ee duwwaa guutuu godha harkisa. Garaatti baadheen jira bakka lafatti kufee tananaati naas argaa hin jirtu. Mana keessaa wanti nyaatamu hin dhabame. Namni yeroo barree rukutu algaarraa hidhadhee tanan yoo dubartii taate waan nyaatan baattee jirti laata dheetanan hidhadhee ilaala baay'ee na guba waan ta'eef beelli tarii namoonni daan hin beeku ji'a 2-3 akkas yeroo ta'an waan ta'eef baay'ee nama beelessa. Yeroo namni naaf fidee dhufu gammadeen yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u inni nyaannaa. Namoonni kana nuuf fidan sun illee waan iciitii mana keenya keessaa kana hin beekan hin himannusi. Yeroo baay'ee yeroo himadhu ani nan rakkadhabe akkasitti bee mana koo keessa humtuu hin jiru yeroo namaan jiru namni rakkatu akkas fakkaataa naan jedhu ani garuu maal akka namatti fakkaadus hin beekan akkas naan jedhu isaaf deebi'ee madaa'u koran jedha calan jedha isa booddee namoonni utuma kana godhanii yeroo isa dhumaati kan jedhamu utuma nuti iyyuu beelaa jirru abbaan manaan koo barumsa waggaa baay'eetti dadhabe sana eebbifamuu akka qabuuf yeroon eebbaa akka ga'eetti manii achitti immoo kaffaltiin inni kaffaluu qabu hin jira ture. Maalan godhaadha gatii amma kana dadhabee maalan godhanaan jedhee achii booda egaa maal wayyaree jennee nama tokko birrii liqii gaafanne ture. Gatii mana barumsaa sana wanta kaffaluu qabu kaffalee mana barumsaa kana yeroo barates immoo ani asumaan mana barumsaa BBC Buraayyuu macaafa qulqulluu jechuudha iddoon itti yaani dippiloomaa koo baradheenii digiriitti barate galateeffachuu nan barbaada. Yeroo inni kaffaltii mana barumsaa dhabee dhaqu dhiisaa fi turan birrii baay'ee dhiisanii fi akka inni itti fufee baratu godhanii barsiisanii akka inni barumsa sana addaan hin kunne godhanii Waaqayyo isaan haa eebbisu jechuun nan barbaada isumaanis jechuudha. Isa liqeeffatee dhaqee isaan digirii kana eebbifamee deebi'anii isaaf buna illee danfisuu hin dandeenye eebba abbaa manaa kooti jedhee jechuudha. Maaliif homtuu hin jiru homtuu mana keessa waan hin jirreef dhiisuun dirqama natti ta'e nan dhiisee kobaasaa dhaqee eebbifamee deebi'ee dhufe. Isa booda beelli hin cime ture ji'a kana naasaa jiru kun bara 2013 ji'a 11ffaa fi 12ffaadha. Kan rakkinni kun irra ga'e yeroo mana kiraayin darbee rakkinni nammaate isa booda mucaan koo deddeebi'ee na waametu beelee immaayee naan jedha. Immaayee beelee bakka akkuma nama faarfannaa faarfatu walitti fufee amma immaayee beelee naan jedha. Gurran qabadha yeroo natti cime gurran qabadha. Si booddee anaan nan kadhatiin Waaqayyo kadhadhu. Waaqayyo si kenna biddeen hin jedheeni. Waaqayyo biddeen namaa kenna naan jedhe Waaqayyo biddeen namaa kenna jedhee tanan jaraa callisan ture. Tu kanaan jirru namni tokko hin dhufe namni wayii yeroo dhufu nyaata wayii harkatti nuu qabatte dubartii wayii dhufte minaan callaas immoo misingaa kan jedhamu jechuudha. Burcuqqoo 15 qabatteetu wajjin dhufte Waaqayyo ati beeka dhadhee tanan yeroo isheen natti kennitu nagaa gaafadheen dafee tanan maggaarajaa banadhee achi darbeen dugda ishiirraa fuudheen waan sana saaqee tanan laale ishiin garuu nan argitu saaqee laaleen minaantu dhufe Waaqayyo homtuu mana kana jirutti ergitee tanan jedhee as deebee isaanii wajjiniin asee kolfee waan isaan fida sanas nyaadhee achi booddee isaaniin galanii borumti sana lafti nuu bari'u dide baaburii dhaquudhaaf jechaadha minaan sana geeffachuudhaaf bakka lafti yeroo bari'u abbaan manaan koo minaan sana baaburiitti geesse. Bakka yeroo daasifamee dhufu nan bukeessaa mucaa kootiin nan toshedhee baay'ee ariifadhee gaafa sana waan isheen fiddee dhufte sana nyaannee bullee achi booddee wanti inni daaksisuu dhaqe suni minaan jiidharraan nammeedhanii garuu eeggasii gaafanna baaburii keessatti gubate minaan sun jecha achi booda minaan gubate minaan wal qaqqabate waan ta'e fidee dhufe bukeessee gaafa neeli irratti naqu inni hin danfa'ee irratti ficicicicicicc jedha
maalidhaa minaan miti moo kuninnaan yaa'ii waan jiidharraan nammee ture naan jedhee irraan baasannaan irraa ba'uu didee asii mucaan minaaniif na eegaa jira ganama sana jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo beekadha. Kunis garuu akka mana koo keessa waan jiras beeka waaqayyo maaliif akka kun ta'e san hin beeku. Isa booddee obboleettii koo tamillee minaan baaburiitti erganii xiqqoo tokko qabna. Inni garuu baaburii keessatti gubate waan ta'eef miidhaa guyyoo qabaatte naa kiciin jedheen. Siin isheen anillee fixeen jira naan jette. Fixee tana jira xiqqooma jirtu siin erga naan jette. Amma inni kaatee dhaqee isa naa fuudhee isan bukeessee bukaa usaa sin eegne naannoo sa'aatii 6 inni kun yeroo ta'u iddoo sana immoo sa'a 12tti toshee amma biddeen sana sachi dabarsuu isaan dhaqni asuma kekkeenyeetuma shiroo wayii jira ture shiroo sana hojjennee dafneetuma itti naannoofneetuma dafnee nyaannee mucaan koo nyaatee bishaan dhugee achi booddee xiqqoo tureetti maayyee beela'e naan jedhe achi maali gurbaa amma nyaanne naan irraanfadhee meedaanaan jedhe isa dura jechaa ture sana jechuun afaanuma isaatti bareetti naan jedhanii naan irraanfadhee maayyee koo nyaadhee kana naan jedhe kaamma nyaanne kaaniin jedheeni yeroo baay'ee waggaa mana keessaa wanti nyaatamu dhabamu yoo inni rafee nan gammada kaasuusaa sin naqu bakka rafee callista rafeeraan jedhaan yoo kee beelee naan jedha waan ta'eef yeroo sana immoo namni haadha ta'e tokko kana hubachuu hin danda'a. Beeleera nyaata naa kennite waan fuudhanii itti kennan dhabanii egaa ulfaatadha. Yuricha tanaaf ulfaatadha. Galanni garuu waaqayyoof haa ta'u waaqayyo kan hunduma beekadha. Itti booda daakuu sunis hin dhume gaafa ni dhumu bakka amma nuti torban nutti cimiteera torbanuma miidhamuuf jennu ta'eera waan ta'eef mii falanuu barbaadiin jedheen abbaa manaa kootiin. Dhaqeetini mi'a mana keessaa gurgurraa jedheet mi'a tokko kan gurguru jira mi'a sana gurgureen birrii sii kennaati minaan naa kennee namicha oofchoo qabu tokko bira dhaqee isa booddee duubee nu daaksisee dhufee bukeessita nan toshee jiippaasii tokko jira ture jiippaas sana innumti namichumti duubee nu kenne kun gabaatti nu barbaade si booda gurgurree birrii sana kennineef nyaata sanas nyaanne hin dhumeennis wanti hin dhumne waan jirreef hin dhume isa booda namootatti bilbiluutan ka'e amma hin jedhe yoon du'e otoon du'e amma namni hin qabne iyyuu liqeeffatee as terka babaa awwaaluun dhufa garuu tuunan hin du'in namni na gargaaruu jiraatan bilbilee tajaajiltoota namoota itti dhiyaatu gara nama afuriitti bilbilee mana kiraayitu narratti ga'e guyyaatu natti darbee mi'a koo gabba'u jedha kan biraa waan mana keessaa nyaadhu nan dhabe ciiseen jira tajaajilallee dhaquu waan hin dandeenyeef istiin qaqqabii yoo danda'ame nama tokkotti yeroo namoota afuritti